كوري كان نتفقني أولد كوري كان نتفقني أولد نتو كان هجتشو دندنيا كوني نوملا كان هجتشو دندنيا جنة كان أفتن أمانة كوالي رتن أمانة لكوف سنك أمنو نتي لكوف سنك أمنو هر اللي كان الربا كيسان دم مكني أكرافت كان جرو بايه كان دم مكني بايه ما أجندا كان يقول لا لا أنت أجتني تو دبين كن وأنا رومو كن أنت أجتني تو أما دوكما في تبع أجتني تو جئ بويات يا دنيو كامنو ملا تنيو كامنو فندورا كان أبتشاول كان أنني نبوساول ميكا تجرا نكيس لا كوسا سلبان كابوكن مالكن سامو غبرومي bilisummaa sammuu ofii eeggachuun qabeenya oliiti. Sammuun takka contaminated ta'e vaayirasii gabrummaadhaan takka gabroomuu jalqabe galaana beekumsaa keessa ucuubdan illee fayyuu hin danda'u. Galaana qabeenyaa keessa ucuubdan illee fayyuu hin danda'u. Sammuu bilisummaa qabu jijjiirama fiduu kan danda'u. Sammuun bilisoome jijjiirama fiduu hin danda'u. Eegsisuun kabachiisuun barbaachisaadha. Kana jechuun waa biraa ta'uu jechuu miti. Tokko kan dogoggoraa jiru. Inumaa bar gadi buunee irraanfataa daga ta'aa dhufnee hammamitti akka deemne beektu. Waa'ee Oromoof Oromummaa kaasuun akka yakkaatti ilaalamuu jalqabee jira bara. Akka waan badaa tokkotti akka waan bineensaatti. Akkati waan biraa taate ilaalamuu jalqabee jira. No. Kanaan miti kan nuti qabsoofnu. Yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nuu yoo nuun dubbanne eenyu dubbata? Nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nuu hin dubbanne kan dubbachuu danda'u. Kana qabsaa'uun maaliif takka waanuma badaan taanetu waan badoome natti fakkaate gara laafettiin obboleessaaf ulfoofte akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'u qabna. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa haa jijjiiru waa biraa miti. Borus nutti dhufuu danda'a. Maaliif bineensi madaa'e kun hin ciisu waan ta'eef. Madeessini biraa deebi'uutiinis ta'a dheeree yaadu sirriitti maalummaa isaa baree yakkamummaa isaa baree dhaabbachuu qaba. Yakkamaa ta'uudhaaf qabsoo mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabe hawaasni itti hirmaachuu danda'utu irra jira. Hawaasa waliin taanee saamtonni kunii fi hattoonni kun hattuu ta'uu isaanii obbaranii dhaabbachuutu irra jiraata. Yoo xinnaate saalfachuu qabu. Mirga nuu kennamedha. Mirga keenya akkamitti nutti buutu jedhanii shiraa fi daba adda addaadhaan karaa arganii warri nu waraanan, warri nu diiguuf, nu balleessuuf, nagaa nu dhawwachuudhaaf halkanii guyyaa warri nutti hojjetan kun xinno sanumarraayyuu nu waraanurraa deebi'anii saalfachuu qabu. Hannaa ol wanti nama saalfachiisu hin jiru biyya kana keessatti, aadaa uummata kanaa keessatti. Aangoo jechuun waan akka fooqii guddaa tokkotti bahaniiti. Anaaf kan naagara. Gamoo guddaa dheeraa al tokko utaalanii bahuudha. Garuu akkamitti utaalama? Masalaalii irra ejjetanii itti bahan tu jira gaafa aangootti baatu. Homaa xaarii tokko malee, rakkoo tokko malee gamoo dheeraa masalaaliin jalasii dhaabbateetu irra ejjettee kan itti baatu. Aangoo kana gamoo dheertuu kana masalaaliidhaan ejjettee qalbiidhaan baate kana yoon bu'uu qabda gaafa etuu masalaaliin sun si jalaan ka'e. Yoo sana ta'e akkuma qalbiidhaan ejjettee itti ol baate
qalbiidhaan ejjetteet iddoo kee duriitti buuta jechuudha. Gaafa ati gamoo dheeraa sanarra ituu teessuu masalaaliin sun si jalaa kaate maaltu dhufe jechuudha. Kanadha aangoon kana kabaja kee ulfina kee dhabdeet irraa darbatamtaa jechuudha. Gaafa darbatamtu immoo maalirratti akka kuftu beekti. Kanadha kana keessaa bahuu danda'utu nurra jiraata aangoo.